Ashama akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan isiniin jecha akkuma itti fufanitti jiru jechuudha. Hiriyoonni Abrahaami akkasuma iyyuu fi eenyu akka ta'e hin beeku garuu inni gurraacha kana ta'uyyuu maleedhaayi osoo waan gaariin dhufnee garuu baay'ee bareeda. Haala kanadhaan dhufuu hin barbaanne tureyyuu garuu immoo dirqama nutti ta'eyyuu jedhanii dubbatanii jiru. Isa kanas immoo walii galuu dadhabuudhaan wal dhaggeeffachuu dadhabuudhaan namni iddoo sanatti argamuu dhabuudhaatiin kan ka'e Ruutaa fi Abrahaamii adda baaniitu jiru jedhaniitu jiru. Ani immoo akkasiin jedha, adda bahuudhaaf osoo hin taane jaalala isaanii jabeeffachuudhaaf wal qoruudhaaf akkasuma Ruutaan immoo Abrahaam hammam akka inni gahu ilaaluudhaaf aniyyuu dubbii wallaalaa jiran dadhabeedheenanii siin jedha. Hojii mana madaamii kun na dadhabsiiste fakkaatti. Isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha gaayii osoo hasaamee wanti baay'een hin haasa'ama. Akkasuma Abrahaamillee haala mijanne keessaa akka hin jirredha jechuudha. Sobsiisuu barbaanneerra, argachuu barbaanneerra garuu haala ulfaataa keessa jira. Akkasumas immoo gaa'ela keenya keessaa gidduu dhaabaa isiniin galchu waa'een samaana tarsaasuu keenya inni jechaa turaniif isa kanaaf osoo namni gidduu isaanii jiraateera ta'e kun hundiyyuu hin uumamu jechuudhaan dubbataniitu jiru. Dhugaa dubbachuudhaan wanti kun dhugaa ta'eera taanaan hin ulfaata. Egaa Ruutaa yeroo darbee qabeenya maaliif hin dubbanne waraqanni tokko ittiin duwwaan maaliidha jennee dubbachaa turre. Isheen sani xabaqaan sitti bite tokkollee hin qabu jetteeni Abrahaamiin jechuudha. Ani immoo dubartiin tokko hindaanqollee yoo qabaatte hindaanqoo gurgurtee addarattee baate malee abadan qabeenya ishii dhiistee adda hin baatu kan jedhamudha jechuudha. Ishiin tooftaadhaan waraqata akka fiddedha jechuudha kan dubbatamaa jiru. Namoonni baay'een kan dubbachaa jiranii xabaqaan immoo fira namicha isa gurraacha kanaa akka ta'ellee bira gahameetoo tilmaamameetoo jira jechuudha. Sobdii xabaqaan akka jiru sirriitti ifa baheetoo jira jechuudha. Egaa haa ta'uyyuu malee Efreemis dhufee jechuudha. Efreemii ana gaddisiise dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee dabbarameetoo jira jechuudha. Ani Abrahaam akkam argatteetta jennaan maal haasawaa turtan jennaan waan maaluma keessa jiraachaa jirru kanaa dubbachaa turre jennaan Abrahaam hin arganne. Mana dhaqee manas hin jiru, hoteela satanaan jettis hoteela dhaqee hin jiru jedhan jechuudha. Heeyyuudhaani ani amma kanan barbaadu xabaqaa bira dhaquun barbaada jedhee xabaqaa bira maal fuutaa kan xabaqaa bira dhaquu qabu Abrahaam malee simiti maal jettaan xabaqaa bira dhaadhattee sababa keessa galtaa waan tokko dogoggortee waggaa 2, 4, 3, 5 jedhamuu irra tasgabbaa'uu si wayyaa. Abrahaam tura kannaan Abrahaam dhaquu hin danda'u, baay'ee dabbaramee jira, argamuus hin danda'amu ture. Maaliif akka akkas ta'e garuu anaaf hin galle jennaani. Efreemii ani duraan dursee waan asitti hime baay'een qaban ture, akkas godhi akkana godhi jennaani. Ati isa dhiistee simmeetaawiidhaan deemaa turte. Simmeetaawiidhaan deemuun immoo gaa'elicha hin dhaabe osoo hin taane hin diige yoo jedhu dubbate jechuudha. Hin diigne in ijaarame isiniin jenna xibbaa xibbee jechuudha. Warri yuutiibii kun jechuudha warri miidiyaa hojjetan keessattuu warri yuutiibii ta'anii gaa'ela qabanii dhugaa dubbachuudhaaf tana inuma maraatan rabbi inuma carqii qamisii gatan waan dhumti ayyaana isaanuuf haa baay'isu malee rabbi gara fuulduraatti nuyis nu haa gargaaru. Ani hin beeku, ani garuu amma danda'ama ta'etti garabbiin ufuman qaba jedheenaan keessaayyuu waa'ee mana koo waa'ee gaa'ela koo ani miidiyaa irratti baasee haasaa jedhee yaadu bakka yoo jaalala irraatiin kan hafe malee akkasitti wallollee akkana naan jedhee dhiira fidee dubartii fidee seerattani madha malee jaarsattani madha malee miidiyaa addunyaa kanarratti inni madhu jedhee abdiif amantii guddaan qaba jechuudha. Keessas kan kun dubbadha. Isa kana sidii jechuudha jaaladha. Innatti jedheen jechuudha. Xabaqaanis harka keessaa qaba jennaan waan hin beekne waan hin argine tokko hin dubbatin jedhee namichi itti ka'e jechuudha. Ati innatti dhaqee naasofsiisa jedhee
dhaqee nama laan qabadhee wanta ta'aa jiru wanta godhamaa jiru dhaggeeffadhaa dhika innaa wanti godhamu tokko illee hin jiru qabeenyumadha kan ishiin tooftaadhaanii hedda waraqata irratti galmeessifattee booddee yookiin immoo farramsiifattee booddee qabeenya ishii beeksifattee xabaqaatti bitattee jechuudha gaafa waamamee immoo dhaqee inaasaa kanumadha wanti biraa hin jiru isiniin jechuun jaaladha inni jalqaba jechuudha dhacha isaaniif iyyuu nagaa haalaatu dhacha isaaniif iyyuu baasawee Abrahaam waan baay'ee balleessam dhugaa rabbiin isiniin jedhu waan baay'ee hangana kan hin jedhamne jechuudha kan dubartoota fidu caala kan mucaa amaan jedhamu sana mucaan maqidii jedhamtu sun fiddeetti kennite iyyatee poolis xaabiyaa geessuu didee tola jedhee harkaa fuudhe gowwummaa kun meeyyuu garraamummaa miti isa dhugaan isiniin jedhe gowwummaadha malee esheedhe harkaa fuudhe isa bira ture mitire gaafa biyya ormaa deemu kana maaliif mucaa ermeellaatti kenne maama qiditti hin deebisin waan tokko walirraa hin qaban taanaan obbolummaadha kan isheen dhufte taanaan jechuudha akkabittiin mucaa haati tokkotti kennite inni isatti dabarsee yookiin inni ishiitti dabarsee kenname anaan kan na dhibee na dhiisuu didee jechuudha maaltu hojjetamaa jira maa xaxamame mucaan xaxaa keessamee jira dhugaa rabbii waan hin dubbanne baay'ee qabdi rabbii waan hin dubbanne baay'ee qabdi ruutaan ariifattuyyuu malee jechuudha garuu immoo isheen ariifattee amma akka nama as keessaa bahee achi wayii keessa galuu yookiin immoo kutaa wayii seenuu goote jechuudha gaa'ela ishee jechuudha na isa kanadha baasawee yeroo baay'ee ani gaafa gaa'ela dubartoonni miidhaan keessaa bahanii yeroo isaan miidhaman ni jiru yeroo isaan waan baay'ee ta'an ni jiru jechuudha dubartiin wanti ishiin ittiin rafattu yoo jiraatira ta'e tasgabbooftuu ta'e jalqabumatti gaa'ela ishee tokkoffaadha isa dhugaan isiniin jedhee nu haa gargaaru si haa gargaaru naan jedha Oromoo eebbi Oromoo nama bira hin darbu isiniin jechuun jaaladhanna wakabdoota isinimmoo jechuudha wakabdoota jechuudha keessattuu kan abeelii fi kan isaanii boruu naasaan da'umayyuu hin dubbadhaadha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha bara kana jechuudha hiriyaan dhugaan hin jirtu hiriyaa gantuu hiriyaa soofduu ebelushee qebexxishee shin jettee afaan sitti tolte jechuudha xibsii sarkaa nyaattee baatee cheeyetti dhufteet immoo boruus nyaachuudhaaf jettee kaameraa ishee qabattee ebelushee miidhame ebelushee maalamma kaameraa qabattame namuma kana walitti fiddanii jechuudha yoo araarsitan ammayyuu immoo gaashee naa dhufu nama biraallee gaasheen fudhatee gaa'elli kun amma diigameen jedhamu waan dhumateen qabu jechaa ture jechuudha na gaashee jechaa hoolta maaliif gaasheettu gaasheen akkoo abbaa kootiin jedhu seetanii Efreem yeroo darbe dhufeera yeroo meeqa finneerra yeroo meeqa dhuguma immoo gizee lama dhufan baazawee hedduma isheen asii achiyyuu baateme gizee lama dhufan yaadatti yoo ta'eera ta'e jechuudha gaasheen faasii gumaasitti iyyuu isaan wal lolaniyyuu jechuudha ka heddum baatee roobeel fa'ii bira dhaxxee ka gizee lama dhufanii gizee lachuu jaarsa didan kana caala maal godhure abbaan koo tankaraattatu hin qabu rakkachuu hin qabu ishiinis abbaan dhageessu innis abbaa hin dhaga'u isaan warra abboota dhaga'anii miteedha jechuudha na Efreem isa kanadha akkamittiin san akka ta'us ayyaana keessatti akka dabarsus maal akka ta'us hin beeku jedhee mucaa wallalamaa jira jechuudha isa kana isiniin jechuun jaaladha manaa fi subscribe like naa godhaa isiniin jechuun jaaladha isinitti tolee dhiiseen beeku viidiyoo jechuudha naaf garuu subscribe manaa godhaa like manaa godhaa namni viidiyoo kana ilaaltan hundi keessan dhugaa rabbii like naa godhaa please ummata Oromoo addunyaa irra jiru bira naaf haa ga'u